akkam jirtu nagaa keessanii. An Ayyuu fi qorataa seenaa Kaffaalee Badhaanee mana daabboo Ayyuu qorataa seenaa Kaffaalee Badhaanee jechuudhaan kan beekamu namoonni fayyadamtan beektu. Har'a immoo seenaa ajaa'ibaa tokkoon isinii qabadhee dhufe seenaa kana wajjin itti fufnaa jechuudha. Seenaan kunis barataa hattuu fi barnoota waanta jedhudha. Seenicha wajjin itti fufnaa amma xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jedha. Nama maqaan isaa Gindaabaas jedhamu tokkotu naannoo tokko keessa jiraachaa ture waan nama ajaa'ibu. Namni kun yeroo umuriin isaa barnootaaf ga'etti mana barnootaa galee barnoota jalqabee kaayyoon isaa maal taate jedhanii gaafa gaafatanii poolisii ta'uun barbaadaa jedha. Garuu kaayyoon isaa maalidha seetanii? Poolisii ta'uu miti. Hattuu ta'uudha. Poolisii keessaan dhokatee hattuu ta'uu. Seenaa namicha kanaa seenaan qoradhee hojjedhe keessatti dookumentarii gabaabaa kan wajjin ilaallu ta'a. Gara haadha isaatii keessaa nama kalee tokko hatee ba'edha namni kun. Kaayyoo jireenya addunyaa kanaa keessatti kalee haadha isaatii kalee gara bitaa hatee nama ba'edha. Kanaaf poolisiin ta'uu barbaade jedha garuu hattuu ta'ee ba'e. Gara mana barnootaa galee akkamitti gara kutaa lamaatti darbe waan ta'eef. Nama ajaa'ibu kutaa tokko galee kutaa lama utuu hin baratin kutaa sadii utuu hin baratin akkamittiin sammuu barnoota barsiisaa hatuudha. Nama sammuu barsiisaa hatuudhaan beekamtii guddaa argatedha. Inni kan biraan ilaalcha nama kanaa keessatti ilaalcha hattuu kanaa keessatti ilaalcha poolisii kanaa keessatti poolisii hattuu hin jedhamu barnootaa fi hattummaan hidhata akkamii qaba waan ta'eef barnootaa fi hattummaan hidhata cimaa tokko qaba jedha namni kun. Innis waan tokkodha. Ji'oogiraafiin jedha baratti ilaalcha hattuu kanaa. Ji'oogiraafiin eessarra akkaan digirii meeqa irratti hanni akka fiiguu qabdu iddoo nuyi hannu keessa wanta jedhu nutti himaa jechuudha. Ikoonomiksiin immoo gabaa wajjin wal quunnamsiisa. Isinii galee hattummaa keessatti barnoota kun gosa barnootaa kun lamaan beekamuu qabaa jedhee yaada. Seenaa barataa barsiisaa seenaa nama kanaa ilaaluudhaaf wanta xiqqoo naannoo isaa deemee hojjetee jira. Ishee xiqqoo daawwannee walitti deebina. Tole mana hattuu kanaa deemaa jirra. Deemnee hanga dhumaatti isin daawwachiisna. Manni inni hattuu adagamaa tokko eessadha? Laasira, wantaa isinitti agarsiisa. Kana? Daawwattoota keenyaa mana isaanii deemee jirra. Hattuun kun yakkamaan kun seenaa keessatti qabamuu qaba. Baik, waktu kan? Hal berbaad. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka kanatti bakkee keessa fiigaa oolee isiniif jecha kun akka kanatti kaameraa baannee bakkee keessa naanna'aa oolee seenaa namaa odeesseen du'ee oolee utuun ofii kootii seenaan hojjetin utuun ofii kootii seenaatti yaadatamu tokkoon qabaatiin seenaa namaa odeesseen du'ee oolee waanuma fedheefuu namni kun mana isaa dhannee ilaaluuf yaallee jirra garuu nuun milkoofne. Torban lama duwwaatu isaa fi hidhaadhaa fi walumatti qabee isa hateef isa buna hateef
isa makiinaa haateef walumatti qabamee hidhamu jedhamee jira. Isaaf mana keessaa waasi sirreeffachaa ture. Galatoomaa adaraa keessan like subscribe godhaa torbee viidiyoo biraadhaan isinii dhufnaa galatoomaa.